Akkam jirtu kun chaanaala Abdurriitich Miidiyaa. Chaanaala keessanii chaanaalli oromootii chaanaala barnootaati. Chaanaalli Abdurriitich Miidiyaan chaanaala oromootii. Chaanaala keessan iddoo hundatti mana keessan teessanii kumbula keessan jalatti iddoo feetanitti kan barnoota garagaraa irraa argattanii chaanaala keessan guddifadhaa jabeeffadhaa waan ofiitu namaaf birmata bakka jaansanitti kanaaf chaanaala Abdurriitich Miidiyaa like share subscribe comment share illee godhaatii Abdurri jajjabeessaan isiniin jaa Abdurri wajjin turtii gaarii qabaadhaa kara barnoota keessanittiin isin dabarsan afeerraa kiyya. Economics kutaa 12ffaa chapter 2 or chapter 2 economics grade 12 chapter 2 qabannee isinii dhufnee jirraa barnoota wajjin turtii gaarii isiniin jenna. Maal jaa fundamental concept of macroeconomy jaa chapter 1 chapter 2 aggregate demand and aggregate supply analysis barnoota hedduu barbaachisaa ta'ee fi hedduu si fayyaduu fi qorumsi biyyoolessaa illee baay'een keessaa dhufuudha. Mata duree kana keessaa jechuudha bakka qorumsi biyyoolessaa hedduun irraa dhufutti itti xiyyeeffannaa na hordofaan isiniin jaa. Unit 2 aggregate demand and aggregate supply analysis. Aggregate demand jechuun ni beektu. Aggregate demandiin fakkeenyaaf aggregate demand hogga jennu fedhii waliigalaa akka internaashinaalaatti immoo wantoota kan dubbachaa jiru. Aggregate demand jechuun fedhii akka internaashinaalaatti fedhii waliigalaa wol ka jenneen san jechuudha. And aggregate supply ammallee dhiyeessaa waliigalaa akka addunyaatti analysis ka ta'e jechuudha. Mata duree kanarratti dubbannee konseptii takka takka waliin tuqnee kara fuula duraatti briefly discuss waliin goonee yaada rimee irra isiniif tuttuqnaa hordofadhaa. Concept of what? Macro concept of aggregate demand. Halalu kana. Concept of what? Aggregate demand. Aggregate demand refer total amount of what? Total amount of different sector in economy of what? Willing speed in a given period. Kana jechuun fedhii waliigalaa tokko jechuun mallaqa waliigalaa dameewwan diinagdee adda addaarraa yeroo murtaa'e keessatti fedhiidhaan baasan kun yookaan kan agarsiisan kun maali? Kunis baasii waliigalaa yookaanis aggregate demand jennaani jechuudha. Dhageesse akkana jennaan isa kana. Kanaaf base in the measured by what? Total expenditure of economic community on good and service. Asirratti wanti ati hubachuu qabdu maali? Kunis baasii waliigalaa hawaasni tokko dinagdee tokko keessatti jechuudha. Meeshaalee tokko bitachuudhaaf meeshaalee tokko tajaajila iddoo biraatti iddoo biraa geeffachuudhaaf irratti baasii madaalawaadhaan baasii wal madaaluun waan inni irraa bitee itti fayyadamu jechuudha. Haala kanaan tajaajila gaan inni irraa argatu sun maali? Baasii expendichariidhaan irraa fayyadamu jechuudha. Kanaaf aggregate demandiin kanaaf fedhii waliigalaatii jechuudha. Ilmi namaa akka addunyaatti fedhii waliigalaa irratti dhaabbateetti wanta tokko murteessuu danda'a jechuudha. More specifically AD aggregate demand jechuudha. Define as what?
the total amount of money which all section household firm eessafaa keessatti household firm daldala keessatti yookaan ilmaatiillee keessatti ammallee kan biraalleen governmentii keessatti are what ready to speed on purchase of good and service haala kanaan produced in economy during a what given period dha haala kanaan hubachuu dandeessaa jechuudha amma haana salphaadha akkaataa filannoo keetiitti jechuudha caalatti ibsuudhaaf wanta kana irra caalatti ibsuudhaaf eedii fayyadneen kun aggregate demand jechuun jedhamee kan ibsamu jechuudha maallaqa waliigalaa kutaaleen maatii yookaanis dhaabbilee yookaanis mootummaa yookaanis daldala murtaa'e tokko keessatti meeshaalee fi tajaajiloota dinagdee tokko keessatti oomisha bitachuuf itti maali bitachuuf baasuuf haan itti qophaa'an yookaanis yeroo sanitti tajaajila gahaa kan irraa argatan sun given period irratti har'a argatan sun maali isuma kana define goone jechuu aggregate demand AD kana privileges ka sogaa goone ilaallu jechuudha kun kanuma kan biraa miti alternatively AD haala kanaa yoo deemnu alternatively in the sum of speeding by consumer maamilli takka in the business and the government business abbootii qabeenyaa yookaanis government irraa his jechuudha which depend on what level of price as well as on monetary policy financial policy and other factor kana jechuun maali ammoonni ati asirratti hubachuu qabdu akkaataa filannoo keessatti jechuudha eediin kun jechuudha aggregate demand kan amma jechuudha walitti qabamuudhaan baasii fayyadamtoonni tokko fayyadaman dhaabbilee daldalaa kamiinuu keessatti jechuudha kan mootummaa kamiinuu keessatti yoo ta'us kunis sadarkaa gatii akkasumas imaammata maallaqaa imaammata faayinaansiidhaa imaammata biroo irratti hundaa'a gartee business customer in samarratti hundaa customer business and government speeding in which depend on a level of price as well as monetary policy is what monetary policy imaammata maallaqaa jechuudha waan biraa miti gara biraatti ilaalin imaammata maallaqaa financial policy kuni maali kunis akkuma isa haanii jechuudha imaammata maallaqaa gartee laalamma sirriitti hordofi gaawwan kana imaammata maallaqaa imaammata faayinaansiidha gartee financial policy and other what factor wanni biraalleen jechuudha in other word karaa biraan total speeding by all of entities in the economy moreover we may say aggregate demand is total expenditure baasii waliigalaa on consumption itti fayyadama baasii sanii and investment haala kanaan jechuudha as jalatti kan nuufi musummaali aggregate demand yookaanis fedhii waliigalaa yookaanis barbaadaa waan barbaade san argachuudhaaf socho'uu namni takka waan barbaaduu qaba fakkeenyaaf ilmi namaa demand and supplies yeroo hunda jarri lamaan kun demand and supply kun addaan hin bahu waliin deemu jechuudha jarri kun maaliif yoo demandiin jiraate supplying jiraachuu danda'a yoo supply jiraate demandiin jiraachuu danda'a asirratti demandiin maali demand yookaan fedhii waan takka namni tokko barbaadu jechuudha barbaadaa jechuudha karaa biraatiinis fedhiis jechuu ni dandeenya barbaadaa nama takka waan barbaade argachuuf namnis takka ta'aabee waan san waan fedhii san barbaade argachuudhaaf waan san argachuun isaa sun maali barbaadaa yookaan fedhii jennaan jechuudha diimaandii kana keessatti jechuudha supply jechuun wanta silaa fedhiin barbaadaan sun yookaanis fedhii san itti guuttachuuf itti dha'u namicha waan san produce godhu jechuudha isa qopheessu jechuudha supply maali qopheessaa jechuudha wanta san irratti akkasii adda baasuu qabda waan kana jechi akkaan jee isinii mun qabu
haala kanaan isteeppiin deemtanii koonseptii irraa qabachuu qabdu. Haala kanaan kootu dabarfadhu. There are four major component of AD. Bakka meeqa qoonnaa? Bakka 4 gurguddootti qoonnee ilaallaa jechuudha isa kana. Maali? Meejarii component isaa aggregate demand kana jechuudha. Household consumption demand. Inni tokkoffaan maali? Amma gaana hordofi. Fedhiin fayyadamaa kun jechuudha qaamolee gurguddoo meeqa qoonnee? 4 qoonnee. Innis maali? Fedhii investimentii dhuunfaa. Maqaan maal jennuun san jechuudha. Private investment demand. Dhagaa egaa namana. Private investment demand ka jennuun kun private investment demand jechuun ka dhuunfaati jechuun wanni kun amma. Fedhii maaliiti? Fedhii investimentii dhuunfaa. Fedhii investimentii dhuunfaadha jechuudha. Haala kanaan adda baasuu qabdu. Inni lammaffaa government demand for what? Good and service. Gartee gaamma haala kanaan adda baasuu qabda. Kanaas fedhii investimentii dhuunfaa jenneen kan kun ammoo fedhii mootummaa fi meeshaalee tajaajiloota. Inni itti aanu maali? Next export demand yookaanis X-M ka jenneen san jechuun. Next export demand ka jenneen kun maali? Fedhii al erg yookaanis qulqullina oomishaatiin fedhii al erguu amma exchange goonee alatti erguun ni jira. Waan takka biyya alaatiif erginee waan biraa irraa jirraa fudhachuu jechuudha. Inni kun jechuudha. Gartanii dubbii haala kanaan adda baafnaa jechuudha. Meeqa? 4 kanaan hunjee. Gartee? Haaya. Inni tokko eessa jiraree si. Haaya. Household consumption demand dha. Yes. Asuma gubbaarra nu shawwate. Asuma gubbaarra nu shawwate saniif fedhii fayyadamaa maatii waanis qaamolee gurguddoo 4 qoonna ka jenne san keessatti inni maali? Isa household consumption demand dha. Haala kanaan adda baafnee laaluu dandeenya jechuudha. Jarreen kana takkaan isaa laallamma. Kaisiniin galin koomantii irratti barreessite yaada dabarfadhu. Consumption. Consumption itti fayyadama. Yookaanis fayyadamni namni tokko waan takka ni fayyadama. Kana jechuun amma gaa fayyadama. Eedii kan amma shalaguudhaaf waan takkaan isin himini foormulaa kanaa eeggadhaa. Hootu. Kana gartaa. Aggregate demand is equal to consumption plus investment plus G plus ammallee bracket X minus M. Haala kana shaleegdaa jechuudha wanta kana. Kana jechuun gaamma maali? Wanta kana amma gaa'oo siin amma fayyadama ni beektaa. Haaluma kun amma governmentiidha. Isaan kanneen walitti hidhaatee X minus M dhaan dho'itaa jechuudha. Consumptionii alaallu. Consumption. Inni tokkoffaan maal ture? Consumptionii ture. Itti fayyadama. Is primarily determined by what? Disposable income, which is what? Personal income less tax. Household wealth, longer term trend in income and the aggregate price level. Itti fayyadamaan kun maali? Adadurmaan galii tokko irratti jechuudha. Galii tokko hojii irra oolchuu kan danda'u yookaanis murteessuudhaaf haala galiin kun itti dhuunfaadhaaf yookaanis gibiree irraa irrifameen qabeenya maatii tokko akkaataa gibira san irraa baasee waa hundarraa godhee tajaajila dhuunfaa isaatti irraa oolchu sun maal ture? Sadarkaa gatii waliigalaadha wanni kun. Gartee? Income which is what? Personal income dha. Less tax. Baasii tax irraa baasee household wealth. Kan household san irraa baasee longer term trend of income and what?
aggregate price level sadarkaa gatii wal madalawaa international lafa kaa'u jechuudha. Investment or I jenneen san jechuudha. C plus I jenneen jara lamaan walitti hidhaa jirra. Wanti hundi isteepii eeggatee jira. Foormulaa gubbaa laali. Foormulaa saraaritti marame kana keessatti isa kana hiikaa deemaa jirra jechuudha amma. Spending including private purchase of structure, equipment and what? Accumulation of inventories. Maal jechuudha kana jechuun akkuma isa kaaniiti na hordofe ammallee qotu. Kunigaa baasii investimentiiti. Kun itti fayyadama jennee kun fayyadama. Wanta takka akkaataa inni itti fayyadamte. Kun ammoo baasii investimentii. Investimentii tokkoof waan tokko baasii tokko goota. Kana jechuun bittaa dhuunfaa caasaa meeshaalee kuufama investarri tokko of keessatti qabaatudha. Nama na dhageeffadhu. Spending including private purchase of structure, equipment and accumulation of inventory. Gartee haala kanaan of ta'a jechuudha. Kana jechuudha amma the major determination of investment are what? The level of output, the cost of capital and the expansion about the future. Kanuma wanni biraan jiru wanni biraa qaxxagama sanitti eeyituu hin jirtu jechuudha. Kanaaf wanti kun oomisha baasii kaapitaalawaa fi waa'ee egeree akkamitti waan kana eeguudhaan wanta kanarraa fayyadamnee fuula duratti investimentii takkarraa lafa keenyaadha wanti kun. Inni sadaffaa government purchaseedha. Kami government purchaseedha. Sirriin hordofi. Wanti kun waan beezii. Government purchase waan beezii anuu irratti hin dhibama. Gartaa waan ammoo hin taane irraan si dabarsaa anuu siin hin laffa'u. Waan ammoo beezii ta'e irratti si laffaa haala kanaan hordofi. Government purchase. Government purchase jechuun maali? Government purchase of good and service. This component of AD is what? Determined directly by what? The government is spending decision. Gartee? Kana jechuun bittaa mootummaa gaanii beekanamu. Meeshaalee fi tajaajiloota tokkummaa fakkeenyaaf qaamni AD waan aggregate demand ta'e tokko jechuudha. Kallattiin inni murtii baasii waan tokko mootummaaf itti murtaa mootummaatiin wanta baasii mootummaatiin itti murtaa yookaanis murtii san argachuudhaan waan san galmaan gaachuu isaati wanti kun laala sirratti. Kanuma jechuudha. Component of AD is what? Determined indirectly by government. Kallattiidhaan mootummaatu spend decision waraaf mootummaatu hojii irratti hiikaaf jechuudha kana. Inni afuraffaan maali? Net exportiidha. Alergii beektanii alergii isiniin jeetiin jira meeshaa qulqulluu takka alatti ergitee meeshaa atis qulqulluu irraa fudhachuu wanta yoo feete meeshaa ergitee doolaaraan jijjiirrachuu yoo feete doolaar ati waan maateriyaala biraa yoo feete humna namaa kennitee wanta silaa ichirraa si fayyadu fuu wal exchange wal geeddartee exchange waliin argachuudha bakka gabaabumatti. Eenyuun net exportii karaa alaatiin jechuudha. In the value of export minus the value of import. Gartee? Net export are determined by what? Domestic and foreign income, relative price and exchange rate. Waluma jijjiiruudha kuni hin sodaatiin kanuma. Kana jechuun maali? Ala ergii gatii ala ergii tokko amma fakkeenyaaf galtee irraa hir'isuudhaan ala ergii qulqulluun kan qulqullina qabu galii biyya keessaaf fi alaa gatii wanta silaa firii irraa argattu saniin jechuu sharafa alaa itti argachuu sharafa doolaara san itti fidachuudha waan biraami doolaaruma san itti fidachuuf yaati. Haala kanaan dabarfannee jirra aggregate demand curve ilaallu. Waliin jiraachuu qabna. Aggregate demand curve. Okay. Hot. Aggregate demand curve. Hot. Aggregate demand curve. Curve fedhii maali?
walii galaa jechuudha kunis isuma kana giraafiin agarsiisu jechuudha waan biraami aggregate demand AD curve is what schedule isuma kana jechuudha isuma gartee curvein agarsiifne kana schedule karaa gabateetiinis agarsiisuu dandeenya jara kiyya hota hordoftoota kiyyan hordofa asumaanu isa kana hordofuu dandeenya jechuudha isuma gartee curvein keenya kana schedule ammallee gabateenis kaa'uu dandeenya that show amount of the real output that what buyer collectively desire to purchase to each price level and creators perhaps the relationship between the price level and the real GDP demand is inverse or negative. Garte yeroo kun sanii waliin inverse in negative jechuudha. Hoto amma karbii takkitti dalayne kara karbii itti goona. Haya ga karbii haya price level gatii walii galaa gartee amma wanni ati asirraa ilaaluu qabdu takka maali? Wanni ati asirraa ilaaluu qabdu aggregate demandiin eessa jira? Asirratti quantity ilaaluu qabda. Quantitiin asii 0. Quantitiin asii tokko pricein asii tokko. Gartee? Piin asii kunoo 0 gaggara jira xiyyaan isaa. Gartee? Real domestic product or GDP ka jenneen oomishni biyya keessaa akkami quantity wajjin relation takkarra jira jechuudha aggregate demandiin iddoo kana jira price level sadarkaan gatii biyyaa maali achiin aggregate demandiin keenya increase ta'e asirratti yoo ilaallu jechuudha haala kanaan pricing keenya ammaas increase ta'uu jira amma P1 or P0 jee kanaaf karbii keenya haala kanaan addaan baafna jechuudha fedhii waliigalaa adda baafnee jirra hariiroon sadarkaa gatii isaa maali faallaadha wanti kun yeroo kana maali inni kun faallaa waliiti amma yoo hubatte jechuudha maali asirratti karbii jennaan wanni karbii fi iskejuuliin dhufan hundinuu faallaa waliiti yoo piraayisiin increase ta'e quantitiin decrease ta'a Algarte vice versa wanni kun faallaa waliiti jechuudha. Yoo kun ammoo maal ta'e yoo kun negatiif ta'e kun maali? Inni kun ammaas faallaa isaati. Pozitiifa ta'a jechuudha. Pozitiivuma negatiif jechuudha. Haala kanaan karbii keenya irratti isteepii isaa ilaallee dabarfanna. Haala kanaan sadarkaa isaa ni ilaalla. In general also observed with other factor held in the constant. Aggregate demand is rise. Aggregate demand in mali? Rise ni dabale. Aggregate demand in ni dabale. Increase mallattiyaan saa ol garagalee jennaan. Eega akkas ta'e booda fall in what? Eenyu haa kufe kun amma? Haga garagale. General price level. Akkuma reefu siin jeesanii jechuudha waan biraatiin fokoota akkasitti hin finne. Haala kanaan na hordofii dhaggeeffattoota kiyyo barnoonni kun barnoota ijoo waan ta'eef akkanatti ittiif jedhu jira. Wanti kun haaluma kanaan haaluma taphaa kanaanis dhufeeti shawwatuu danda'a. Irraan sii deebi'a. Karbii reefu san siifiin kaasa dhufu amma. Karbii san asirra na laaladhu. Asuma irrattiin sii kaasa. Gartee asippiin 0 gartee asippiin 1dha. P1 P0 achirraa xiyyaan isaa gad deeme gaggaragalee jechuudha. Asirraa ni dhufe bakka kana dhufe. Quantitiin asin maali? 1dha. Quantitiin ammas bakka tanan maali? 0. Gartee dubbii asiin dhufe itti galee miti. Haala kanaan inni kun yoo kan laalamu ta'e yoo bakka sanitti dubbii garte haala kanaan asitti maaltu dhufe? Quantitii diimaandiin bakka kana jira ture ilaalaa sii galtu. Inni kun eessa dhufe asiin asii gale. Kanaaf maal ta'e inkiriisii ta'uu danda'ee jechuudha. Waa'ee isaa kana qofatti giraafii yeroo biraa kaasee isiniif hin maxxansa rakkoon qabu na hordofii amma sirriitti. Haala kanaan jechuudha wanni kun negatiif or poozitiivii ta'uu danda'a. Wanni kun yeroo hundaa'u vaayis barsi faallaa waliiti jechuudha. Piraayisii fi laal agrigeet diimaandii keessatti jechuudha.
quantity fi pricing faallaa oliiti. Yeroo hundaa'u wanni ati hubachuu qabdu achirraa isa kana jechuudha. Kanaaf maali? Hotuurraa si deebi'e ammaas. Aggregate demand is rise. Aggregate demand ni dabale. But fall in the general price level. Gatii waliigalaa immoo maali? Ni kufee waan ni irrate jechuudha. Akka garagalee. Inverse is also true. Wanni kun faallaa olii ta'uun yeroo hundaa'u tiruudhaan hin jee. Yes, true. AD curve is what? Downward. AD maali? Downward da kaawun ulaal AD. Gartee? Aggregate demand downward da jechuu akkasitti. Gartee? Mallattoo uumee argame jechuudha. Akkasitti hubachuu qabdaa jechuudha asirratti. Hordoftoota kiyyaa haala kanaan hordofaadha. Daqiiqaa keenyaas ilaalaa deemna. Daqiiqaanis nurra gahaa jira. Amma hootugaa haala kanaan jechuudha. Yeroo biraa bal'inaan waliin ilaallaa. Barnoonni keenya kaarraa asumarratti haa dhaabbatu. Gizee biraa barnoota biraa kanuma kana fakkaatu paartituu isinii qabannee dhufnaa. Garuu chaanaalli kun chaanaala keessanii laayikii, sheer, sabskiraayib fardeessitanii godhuu hin dagatinaa. Yeroo viidiyoo laaltanis haga barnooticha san xumurtanitti karatti hin dhaabinaa. Viidiyoo laaltan xumuraa view godhaatii itti fayyadamaan isiniin jaa nagayaan naa jiraadhaa. Barnoota keessan sirriitti hordofaan isiniin jaa ana Abdurriin waan rabbi naa laaffisarraa isin biraan ga'uuf waada isiniif seeneen jira. Yeroo gaarii qabaadhaa nagaan nu jiraadhaa.